Ashamaar kafuun akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa odeeffannoowwan har'aaf walitti qindeeffannee isin biraan ga'uuf deemna. Odeeffannoowwan qabnu waliin kan isin waliin turu Hanaagaa Jimaatii haga dhumaatti nu waliin turaa jechaa mataawwan oduu keenya har'aa keessaa lixa Oromiyaa keessatti lolli guddaan bakkeewwan hedduutti adeemsifamaa kan jiru ta'uun waboon aanaa mana Sibuutti waraana mootummaa hedduu ajjeesuu Giddugala Oromiyaa godina Shawaa Lixaa aanaa Jalduu ganda baadiyyaa Sariitii keessatti loltoonni mootummaa Itoophiyaa nama nagaa ajjeesuu caasaaleef deeggartoonni sochii Amaaraa jibba saba keenya Oromoof qaban hiriira tibbana biyya alaatti gaggeessaa jiraniin ifatti ibsachuu gurmuun paartilee siyaasaa Itoophiyaa nagaa waaraan Itoophiyaatti gama marii nagaa hunda hirmaachiseen kan argamu malee labsii yeroo muddamaaf waraanaan furmaatiin argamu jechuu leenjisaan Manchester City Pepe Guardiolaan dhukkubsachuun yaalii baqaqsanii hodhu taasifamuu akkasuma balaa ibiddaa Kanaadaatti mudateen namoonni 30,000 ol qe'ee ofii dhabuu dabalatee gabaasaalee hedduu of harkaa qabnaa nu hordofaan dhaamsa keenya. Lixa Oromiyaa keessatti lolli guddaan bakkeewwan hedduutti adeemsifamaa kan jiru ta'uun waboon aanaa mana Sibuutti waraana mootummaa hedduu ajjeesuuf booji'u beeksise. Lolli waboo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti adeemsifamu ammallee itti fufuun bakkeewwan hedduutti waraanni adeemsifamaa jiraachuun mirkanaa'eera. Waraanni bilisummaa Oromoo bakkeewwan hedduutti aleellaa fudhataa jiraachuu beeksisaa jira. Guyyaa kaleessaa jechuun raadiyoon Oromiyaa Arraata Biyyoolessa Oromiyaa akka gabaasetti waboon lixa Oromiyaa mana Sibuutti loltoota mootummaa haleeluu ibseera. Gabaasichi akka eeretti haleellaan kun kaleessa hagayya 22 bara 2023 godina Wallagga Lixaa aanaa mana Sibuu magaalaa Harawwee fi Waamaa Toobbaraa gidduu naannoo mana barumsaa Toobbaraa sadarkaa tokkoffaatti yoo ta'u tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo fudhateen waraana mootummaa Itoophiyaa hedduu ajjeesuun kanneen 12 ol ta'an booji'uu beeksisee jira. Kana malees lola gaggeeffame kanaan qawwee hidhannoo rasaasa adda addaa dhuunfachuu gabaasichi ifoomseera. Oduu itti aanuun ajjeechaan Oromoo irra ga'u inumaa hammaachuun godina Shawaa Lixaa aanaa Jalduu ganda baadiyyaa Sariitii ammallee namoonni nagaan lubbuu dhabaa akka jiran himame. Gabaasa arganne irraa hubatamuun akka danda'ametti waboo deeggartu maqaa jedhuun waraanni mootummaa Itoophiyaa hawaasa Oromoo Shawaa Lixaa aanaa Jalduu ganda baadiyyaa Sariitii jedhamu keessatti ajjeesuu isaanii mirkanaa'eera. Ajjeechaa alattis gandichatti torban kana milishoonnii fi raayyaan ittisa biyyaa yakka saamichaa hidhaa fi dararaa garaagaraa raawwachaa jiraachuu gabaasameera. Haala kanaan tibbana hagayya 20 bara 2023 jechuunis maanguddoo waggaa 50 obbo Nagaasaa Dhugumaa jedhaman qaamolee mootummaatiin mana jireenyaa isaaniitii baafamanii ajjeefamuu mirkanaa'eera. Namni kun abbaa maatii ta'uu sadhaa fi qonnaan bulaa naamusa gaarii qabu ta'us gabaasichi eereera. Oduu itti aanee qabnuun caasaalee fi deeggartoonni sochii Amaaraa jibba saba keenya Oromoof qaban hiriira tibbana biyya alaatti gaggeessaa jiraniin ifatti ibsataa jiranii. Qabsoon humnoota Amaaraa keessaa saba kaan dhabamsiisuu ta'uu kana duras himamaa kan ture caasaalee fi deeggartoonni faannoo tibbana biyya alaatti hiriira ba'an dhaadannoon isaanii jibba hawaasa Oromoon kan guutame ta'uu himame. Hiriirri dhiyeenya kana gareewwan siyaasaa finxaaleeyyii Amaaraa magaalota addunyaa adda addaa keessatti waamaman cimini siyaasaa garee kanaa jibba sabaa fi sablammootaa irratti kan hundaa'e ta'uu isaa agarsiiseera. Hiriirri tibbana gaggeeffame kun akeeka gareewwan siyaasaa finxaaleeyyii Amaaraa ifatti kan mul'isu yoo ta'u akkaataa saba dhabamsiisuun qaban irratti dhaadannoo qiyyaafateen dabalamuu isaa himame. Dhaadannoowwan hiriira irratti sagalee dhageessisaa turanii fi ergaawwan dabarfamaa turan gaaffii uummata Amaaraa waliin kan waliin qabanne ta'uu yaada kennitoonni ka'umsaa fi bakki siyaasni garee finxaaleeyyii kanaa jibba ta'uu eeraniiru. Humnoonni kun humna siyaasaa osoo hin taane gartuu hawaasa tokko dhabamsiisuuf keessattuu Oromoo lafarraa balleessuuf halkanii guyyaa of ijaaru ta'uu isaa hiriiricha irraa hubachuun danda'ameera. Gareen akka qabsaa'ota saba Amaaraatti of dhiyeessu kunneen walqixxummaa sabaas sablammootaatti kan hin amanne ilaalcha dimokiraasii kan mormu yoo ta'u biyyi Itoophiyaa amala amaarummaa qofaan kuulamtee jiraachuu akka qabduuf sochii taasisu. Kanaanis of tuulummaa gatii guddaa isaan baasisu biyyattiin isaaniin ala biyya akka hin taanetti of dhiyeessuu bira darbanii saba tokko daguuganii ajjeesuun akka seeraa feera ta'etti lakkaawwatu. Haala kanaan jibba uummata Oromoo hawaasa isaanii keessatti jabeessanii balballoomsuu irraa duuba jechaan jiranii. Kan itti aanee qabnuun ammoo gurmuun paartilee mormitoota Itoophiyaa ABO fi KFO'n keessatti argaman labsii yeroo muddamaaf waraanaan furmaatee argamu akka hin jirre ibsanii. Gurmuun paartilee siyaasaa Itoophiyaa Koongirensii Federaalawaa Oromoo, Adda Bilisummaa Oromoo, Adda Bilisummaa Biyyoolessa Ogaaden, Paartii Uummata Affaar, Hibir Itoophiyaa dabalatee paartilee mormitootaa gurguddoo 11 keessatti kan hammate Kookasii paartilee mormitootaa kan jedhamu ibsa hagayya 21 baaseen walitti bu'iinsaa fi tasgabbii dhabuu biyyattii keessaa hammaachaa dhufe furuuf marii humnoota siyaasaa hunda hirmaachise murteessaa ta'uu ibseera.
Ibsa isaa kanaan Caucus of Opposition Parties akka jedhetti labsii yeroo ariifachiisaas ta'ee tarkaanfiin humnaan furmaanni hin argamu jedhe. Yeroo ammaa walitti bu'iinsi tasgabbii dhabuu fi gaaffii bulchiinsa gaarii naannolee biyyattii hunda keessatti abdii kutannaa uummataa waliin rakkoo dabalataa ta'eera kan jedhu ibsi kun. Akkasumas hariiroon mootummaa fi uummata naannoo hunda keessa jiru gaaffii ta'uu bira darbee gara amantaa guutuu dhabuutti ce'eera jechuun ni danda'ama jedhe. Kana malees walitti dhufeenyi tumsii fi wal amantaan mootummaa federaalaa fi mootummaa naannolee akkasumas mootummaa naannolee ofii isaanii gidduu jiru gaaffii keessa galeera jedhe. Haalli biyyattii naannolee hunda keessatti mul'atu haalaan yaaddessaa ta'uu fi erga yeroo dhiyoo as haalli rakkoo nageenya naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessa jiru xiyyeeffannoo idil-addunyaa argachuu kan kaase ibsi paartilee mormitootaa kunneen biyyi keenya balaa kana caaluuf uummanni keenyas dararrii fi rakkoo kana caaluuf akka hin saaxilamneef furmaata ariifachiisaa fudhachuun dirqamaa jedhe. Paartiileen siyaasaa mormitootaa kunneen ibsa isaaniin waldhabdeewwanii fi rakkoolee kanaan dura turaniin walqabatee mootummaan yeroo garaa garaatti labsii yeroo ariifachiisaa labsuun tarkaanfii humnaan furmaata fiduuf yaalii taasisus rakkoo nageenyaa biyyattii keessa ture daran dabaluu malee furmaata hin finne jechuun waraanni Tigraay kan dhaabbatee fi tasgabbiin fooyya'aa ta'e kan bu'e labsii yeroo ariifachiisaa fi tarkaanfii humnaatiin osoo hin taane mariidhaanii jedha. Mariin mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemsifamuu eegalame addaan cituun abdii uummata biratti horee ture dukkaneesseera kan jedhan paartileen kunneen tarkaanfii humnaa mootummaan fudhachaa jiru kan balaaleffatan ta'uu ibsaniiru. Haaluma kanaan paartileen mormitootaa kunneen ibsa baasaniin mariin qaamolee hunda kanneen hidhatan dabalatee hirmaachisee tattamaan akka eegalamu, dhimmi naannoo Tigraay akkaataa waliigaltee mallattaa'een akka raawwatamu, mariin mootummaa Itoophiyaa fi WBO gidduu taasifamu bifa iftoomina qabuu fi hirmaachisaa ta'een deebi'ee akka eegalu, akkasumas waldhabdeen mootummaa naannoo Amaaraa fi humna uummata Amaaraa gidduu uumame akka dhaabbatuu fi mariin akka furamu gaafataniiru. Gurmuun paartilee siyaasaa kun akka jedhanitti haalli amma sabni keenya keessa jiru gama siyaasaa, dinagdee, hawaasaatiin jeequmsa, dhiphina, kasaaraa fi badiisa guddaa guyyaa guyyaan dhaga'amu keessatti biyyattiin kuftee akka jirtus hubachiisaniiru. Gabaasa taanee qabnuun Saawud Arabiyaan himata ajjeechaa lammiilee Itoophiyaa wal qabatee irratti dhiyaate haaltee mootummaan Itoophiyaa ammoo qorannoo taasisaa jechuun dubbate. Eegdonni daangaa Saawud Arabiyaa lammiilee Itoophiyaa 100 lakkaa'aman kanneen karaa Yemeniin daangaa biyyattii ce'uuf yaalan ajjeesuun yakka namoomaa raawwataniiru jedhamee himata dhaabbata falma mirgoota namoomaa idil-addunyaa Human Rights Watch irraa dhiyaate mootummaan Saawud Arabiyaa haaleera. Mootummaan biyyattii gabaasni kun bu'uura kan hin qabnee fi maddoota amanamoo irraa kan hin argamne jechuun kuffise. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin dhimma lammiilee utuu gara Saawud Arabiyaatti ce'aa jiranii daangaa Saawud Arabiyaa fi Yemen gidduutti ajjeefaman jedhamanii hordofaa jiraachuu ibsa karaa ministeera dhimma alaatiin baaseen beeksise. Walitti dhufeenyi Itoophiyaa fi Saawud Arabiyaa kan yeroo dheeraa lakkoofsise cimaa fi hariiroo gaarii biyyoota waliin qaban ta'uu kan kaase ibsi kun dhimmicha mootummaa Saawudii waliin ta'uun atattamaan qorachuun akka beeksisuu fi hanga qoranichi goolabamuttis tilmaama hin taanerraa of qusachuun akka barbaachisu dhaameera. Lammiilee Itoophiyaa 100 lakkaa'aman karaa Yemeniin gara Saawud Arabiyaa seenuuf turan guraandhala 2022 hanga waxabajjii 2023tti eddota daangaa Saawud Arabiyaatiin rasaasaan ajjeefamuu Human Rights Watch beeksisuun isaa ni yaadatama. Gabaasa taanee qabnuun leenjisaan kilaba Manchester City Pep Guardiolaan dhukkuba hamaa isa mudateen jaalii baqaqsanii yaaluu taasifamee fi leenjisaan kilaba kubbaa miilaa Premier League England Manchester City Pep Guardiolaan dhibee dugdaa cimaa isa mudateen booda yaarra yaaliin baqaqsanii yaaluu taasifamee fi sababa dhibee cimaa isaan mudateen torbanoota kilaba isaanii kan hin leenjisne ta'uutu himame. Bakka isaanii bu'uun gargaaraan leenjisaa kilabichaa Juanma Lilo kilabicha geggeessaa akka jiran kilabichi beeksiseera. Walumaagalaatti balaa ibiddaa Kanaadaa keessatti mudateen namoonni 30,000 ol qe'ee isaanii irraa buqqa'anii. Balaa ibiddaa Kanaadaa keessatti mudateen namoonni 30,000 ol qe'ee isaanii irraa kan buqqa'an yoo ta'u, balaan ibiddaa kun kutaa biyya Kanaadaa bal'inaan uwwisuu isaa fi kanaan dura balaan kana fakkaatu Kanaadaatti mudatee kan hin beekne ta'uutu gabaafame. CGTN akka gabaasetti mootummaan biyyattii naannoo balaan kun itti mudatetti labsii yeroo muddamaa labsuu isaa eereera. Dabalataan namoonni 36,000 balaa kanaan miidhamuun akka hin oolle kan ibse gabaasni kun jiraattonni naannichaa of eeggannoo akka godhan himamuutu gabaafame. Egaa dhaggeeffattoota keenya odeeffannoo nuti guyyaa irraaf qabannee jiru kana fakkaata. Qophiilee keenya biroon hanga walitti deemnutti nagaan nuuf tura.